Dabala si keessa fudhatte. Dabala harka si keessatti hin jedhee. Egaa hattuu galaa jedhee gaazexeessichi birrii kennee fi saayibaa wajjin hin jiran. Achi karaa baadiyyaa Wallaggaatii dhufan egaa. Birrii kennee fi bakka galaa jedhee gaggeessee inni hojii dhaqee ganama. Inni hojii ganama subii halkan hojjetaa televizyiinii keessa hojjetaa. Amma gaa inni hojii dhaqee jarri moogaluudhaan ganama kaanii tikkeettiin ganama muramaa ture saraatti durgisee dargii amma dhufee yaadigi waggaamee kaka'utti ati saraa dhaqamee saraan qabatamee warafaadhaan tikkeettii muratama. Tikkeettii muratama dhaabbatanii isaan kun dheeraadha keessa. Dabala si keessaa fudhatte. Dabala harka si keessatti hin jedhee. Eelaa fudhattee jedhee. Fudhatte dabala inni kaanu isaan sun tikkeettii wajjin ni cinqamaa. Fudhatte jedhan. Bakka keessaa guurte. Inni dhaqanii nama keessaa. Kottuu gaa maaliin galtaa miti si keessaa fudhatteetti. Kottuu. Fuutee kaatee tuullaaluu fuute miti. Kottuu hin jedheen. Jedhanii fudhatanii bakka galanii innaan namichi kee inni ilmi isaanii inni kaleessa gaa nagaatti jedhee biraa ba'e innaan inni dhufu gaabii maratanii latte hin jiraayyuu xarbeezzaarra taa'u wombariir abban gallee haaliin galaa dabalaan kee maal ta'e beektaa si nyaattee sun jedhee ittiyuu fuulleeti dhaabbadhee ilaalamini keessaa fuutee utuun ittiyuu fuutee deemte maaliin gallaa innan ani qaxaleen kee eessan kaa beektaa Samuel Samuel tahu dia dirut Samuel iya unda sama me malo to Addis Ababa guutuu sama me malo namni nagame Addis Ababa guutuu sama me malo televizyiinitti nu himi Tumile ibili nyaata sinta isin konko sinta isin biddina shadur kaatte bedefat. Assalamu alaikum.